Viidiyoon keenya kanarraa akka inni itti jalqabamu namootan naannoo kana qubatantu maallaqa haalaan guddaa mana baankii achiitti kaayyate. Namootan mana baankii kana maallaqa kaayyate keessaa tokko jaarsa kana maqaan isaatis Naaraayan jedhama. Nama isaatiif jabeessuuf achi kaa'e. Baankii tana keessas namticha tokko kan basaasaatti hojjeta. Yeruma san keessatti bilbilee nama jaarsaa tokkoo fi meeqa baankii kana guyyaa irraa maallaqa guddaa fidan. San keessatti jaarsi kunis maallaqa kana kajeeluudhaan ogguma sanitti murteeffate maallaqa kana hatuudhaan qaba jedhee murteesse. Ogaa maallaqa san harka galfate booda isaa fi ijoolleen isaatis wal guurratanii biyyuma tanaa irraa akka yaa'an murteesse. Ijoollee lama tan dhiiraa dhale lamaan keessaa kan irra guddaa maqaan isaa Bittuudha. Bittuun yeruma san karoorse akkaataa maallaqa kana itti hatan halkan eddanaa kana maallaqa kana hannee fiduu qabna jedhee murteesse. Gurraan hin dhageenye tanaatu Bittuu gargaaraa jira. Inninis wanni inni gaafate namootan isaa wajjin hojii kanarra bobba'an nama haaree ta'uu qaban jee. Akkasuma ammas jaarsi Naaraayan jedhamu kunis mucaa tokko qaba kan maqaan isaa Arfandaa jedhamu. Akkasuma keessa ammas obboleettii isaa tan dubartii taa'isarra xiqqoo takkaatu jira. Ammas Arfandaa warri isaanii lolaanii jiraatiin dalagattu maaliif hin dalaganne jedhanii dubartoonni ollaatis maskootarraan isa caqasaa jira. Yeroon tunis halkanii Arfandaanis aareeti mana isaaniitirraa ka'ee deeme achitti walitti dhufanii jiraattoota kanaa konkolaataa yaa'aa jiru na dhiyeessaa jee. Yeruma san keessa jalqabe achuma Bittuudhaa wajjin haasa'uudhaaf kan gaafate eessa deemaa jirta je'eenii. Hogguma san himeef inni illee akka bakka qumaaratti taphatanii deemaa jiru. Hoggus Bittuun je'een qumaarri maallaqa si duraa fixa. Hoggaasan jeen Arfandaan sigaaraa dhuguun kansariidha dhibee kansarii nama fida osoo jaanii irra barreessanii akkasiin namnillee nama fayyadama. Akkasuma qumaarrinis osoo kasaaraa akka namarra fidu beeynuuti akkasumaan taphannaa ni moona jennee yeroo hunda yaanna. Hanga kana keessa inni fuula isaanii duruun akeekkatee bakka itti deemu geenyaanis makiinarraa bu'e. Qumaaratti taphatan mana xiqqaa tokko keessatti ol goree maallaqa sharxii qumaaraa kaayyachuu jalqabe. Tanuma keessa osoo isaan qumaaratti taphachaa jiraniiti poolisiin achiin itti marsitee isaan hidhuudha. Arfandaan duraanuu shakkii waan keessa jiruuf jecha dubbii tana quba qaba. Ajajaan waraanaatis yeroo san waraana ajajate. Arfandaa koflaa jiru laalee namichi yaame. Hogguusan Arfandaan jeennurra warra fardiittu jira. Jara hattoota tokkoon harkee karoorri isaaniitis akka waan guddaan na fakkaate. Gama karaa ispaaltii guddotti achi qaxxaamuran. Hogguusan askartichinis jeen Arfandaadhaan maaluma haasawaa jirta. Yeroo san Arfandaanis himeef jarri sun akka haalaan fuula isaaniitirraa sodaan mul'ataa jirti. Achirratti naagalee jarri kun akka hattoota ta'anii waan malee balleessuu yaa'an. Hoggaasan poolistichinis Arfandaa amane. Jarri hattoonninis achuma mana baankiitti dhaqanii ifaa mana baankii guutuu dhaamsuudhaan kaameraa hunda caccabsuudhaan hogguus bakka silaa fardii barbaadan dhufan. Isaan kana keessaa tokkootu hulaa tana cabsuudhaaf yaade garuu immoo elektirikaa isa qabate. Hogguus isaanii galte hulaan tun akka laaftutti taphanamtu ta'ini hojjettoota baankii kana barbaachisti. Hojjettoonni baankiitis asitti hidhamanii jiran. Bittuunis karoora jijjiireeti warroottan silaa isaa wajjin hojjetu tokko tokkoon karaarraa meesuu jalqabe. Akka isaa fi obboleessi isaa bichaan maallaqa kana guututtuu fudhatan yaade. Akkasuma hojjettoota baankiitis sodaachisee qulfii hulaa bantu itti nakkannaa je'eeni itti kannan. Isaanis battalumatti ajjeese. Tokko keessaa naqqeeti akka bittuun isaan kana gane garuu obboleessa bittuutu dhufee isumaa wajjeese. Maallaqa san guutumattuu makiinaa cuqqaallii qabuutu fuudhee. Poolistichi kunis Arfandaa amanee amma karaa baankii dhaquurra waliin yaa'aa jiran bakka san dhaquudhaaf. Hoggaa isaan baankicha san dhufan maallaqni isaan duratti guututtuu waan makiinaadhaan fuudhamee jiru. Maallaqa san obboleessa bittuutu fuudhee waraanninis faana dhawee makiinaa san jala kutee. Bittuun obboleessa isaatiin akka je'een maallaqa kana bakka xiraa fi kushaashatti darbanii dho'isi. San bittuunis weerara itti bane askarticha san achitti ajjeesuudhaaf. Hoggaasan Arfandaanis ka'ee ablee takka biratti arkee ablee san qabatee harkarraa mure namicha. Hoggaasan namtichinis ka'ee lubbuudhaan firraa dura fiige. Dubbii tahamaa jirtu tana hunda bittuun ija isaatiin arkaa jira. Achirratti bittuun Arfandaa hijaa guddoo irratti hijaaye. Achiin booda immoo bittuun hidhamee osoo mana hidhaa guddichatti oofaa jiranii gargaartuun isaa gurraan hin dhageenye san weerara rabbante. Achitti bittuus gareen isaa dhufteefi askartichallee bakkuma sanitti ajjeesan. Eegas booda bittuun bakka maallaqa itti awwaalan bootaa xiraawaa san isii gubachaa jirtu arke. Achi keessa maallaqni isaa waan gubateef haalaan gadde. Hogganaan poolisii guddichi Arfandaa bira dhufeeti ibseef akka lubbuun isaa gaaga'ama keessa jirtu saniifuu bakka tanarraa firraa fagaadhu je'een. Hoggaasan bittuun illee dubbii poolistichaa ni fudhate warra isaa biraa deemuudhaaf murteeffate karaa Haydarabaad. Hogguma san suuraa kakaasaniiti sooshaal miidiyaarra gallakkisan adagaa makiinaatti du'e jechuudhaan. Wanta hamaa jiru kana hundaa'u bittuun hin amanne. Hoggaa Haydarabaad dhaqee hogganaa poolisii kan Haydarabaad bira akka jiraatu godhan.
maatii warra kanaa guututti matamatatti isa barsiisan. Akkasuma fuula haaree viidiyoo kanarrattis tan anu mul'isaa jiran tun intala takka maqaan isii Miidduu jedhamtu. Akkasuma intalti tun nama haalaa fi amalaa fi bareedinas baay'ee qabu. Yeroo duraatiif Arafandaan akkuma takkitti harkatti irraa qabame. Haalaan irraa qabamuu isaa ifa garraan Arafandaan michootan ittichi dhiyaatee dubbisuudhaaf yaalii godhe. Akkasuma isiinis nama tasgabbaawaadha. Gaafii gaafatan guutumattuu suuta deebisaafii jirti. Yeroo saniif rooba xiqqaa tokko qacacaa jira. Hanqanumatti konkolaataan dhufnaaniif yaabbattee bakka sanii deemte. Midduunis immigireeshinii keessa waan hojjettuuf. Ji'a lamadaa wal arguu isaaniitirratti inninis gaafate.